Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube Saaq Zeenuu hundi keessan akkam jirtu nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha egaa oduuf odeeffannoo haarawaa fi waqtaawaa qabannee dhufneeti jirra warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa egaa odeeffannoon nuti har'a qabannee dhufne akkuma beekamu torban darbe keessaa qeerroon yookaan falmataan mirga namoomaa wabii burqaa magaalaa Adaamaa naannoo Amadee jedhamtu keessatti qabamuun isaa ni yaadatama. Egaa wabii burqaa nama dhiyeenya kana mana barumsaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa eebbifamedha jechuudha. Wabiin biyya keessa taa'ee namoota oromummaa isaatiif falmanii fi qeerroo jajjabdoo keessaa isa tokkodha jechuudha. Wabii burqaa erga qabame eessa akka geeffame illee hanga yoonaatti wanti beekame hin jiru. Maatiin irraas odeeffannoon dhaqqabe illee hin jiru. Egaa maatiin illee bakka inni itti hidhame illee dhabaniiti barbaadaati jiru jechuudha. Akkuma beekamu torban kana keessa guyyaa lamaan kana keessa Naqamtee keessatti dargaggoota 4 bakka tokkotti rashananii ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Inni kan biraa dhimma Caalaa Bultumeetiin Caalaan Bultumee maal ta'e ni rukutame moo soba kan jedhu barana kan odeeffannoo kan isin biraan geenyetu jira. Har'a immoo naannoo jechuun gootni bilxiginnaa kuni kan Oromoo osoo hin taane ammatti kan Oromoo miti. Oromoorraaf bu'aa inni buuserra diinummaa inni Oromootti ta'etu iyyuu caale waan ta'eef dhimma isaarraas waan tokko jennaa naannoo yookaan mana bilxiginnaa keessatti gungummiin adda addaa jira. Gungummiin kun maal akka ta'e isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerreerra. Egaan akkuma duraan ibsine wabii burqaa hidhamuun isaa yookaan qaama mootummaa kanaan qabamuun isaa ni yaadatama. Hanga yoonaatti eessatti akka hidhame ammallee kan inni beekame illee hin jiru jechuudha. Mootummaan kun hidhamtoota siyaasaas haa ta'u hidhamtoota ofii qabee mana hidhaa jala jiran gadi baasee ajjeesuun isaa isaaf haaraya miti waan ta'eef keessatti yeroo ammaa kana keessatti baay'ee haalli inni itti deemaa jiru baay'ee kan nama sodaachisu waan ta'eef gurriniif ijji kan keenya hidhamtoota biratti dhaabbachuu danda'udha qaba. Egaa wabiin maatiin isaanii illee barbaadaniiti dhabanii eessatti akka hidhame illee hin beekamu jechuudha. Egaa torban kana keessa Walloo namoota 200 ol bakka tokkotti ajjeesanii bakka tokkotti ciibsanii awwaalcha malee reeffa isaanii illee allaattiin kan isin nyaataa turtedha kan inni himamaa jiru. Naqamtee keessatti dargaggoota qulqulluu mana hidhaa keessa turan mana hidhaa keessaa baasee ajjeesuun isaanii yaadatama. Egaa kanuma wal qabatee mootummaan haalli inni itti adeemaa jiru ummata gaaddisa seeraa jala jiran mana seeraa keessaa baasanii hidhuun ajjeesuun kan baramedha jechuudha. Takka mootummaan tokko kan hin goone jechuudha. Egaa mee amma gara Caalaa Bultumeetti haa deebinu. Dubbiin Caalaa Bultumee dhugaadha moo soba? Akka dhuunfaatti qorannoowwan adda addaa taasisaa turre miidiyaalee hawaasummaa keessatti illee namoonni tokko hamtuun siif dhufte naan habaatu jechuudhaan shakkii keessa nu galchaniiti jiru. Uummanni burjaaja'aati jira. Caalaa Bultumee guyyaa 18f miidiyaarraa maaliif bade? Miidiyaarraa baduun isaa maal ta'eeti kan jedhu isin biraan geenya. Dhugumatti guyyaa 18 namoonni yookaan keessatti guyyaadhaan yeroo eengadda barana keessatti injifannoowwan bilxiginnaan galmeessite guyyaadhaan toora FB isaarratti kan inni maxxansaa turetu jira. Keessatti jechoota inni daddarbatuun uummanni Oromoo akka baay'ee mufataa ture ni beekama. Caalaa Bultumee yeroo maaster pilaanii keessa uummata Oromootiif sagalee ta'uudhaan baay'ee uummata biratti jaallatamaa fi kabaja guddaa argataa ture. Hamma garuu uummanni Oromoo yeroo jimlaadhaan ajjeefamu mootummaa uummata Oromoo ajjeesaa jiru cinaa dhaabbatee mootummaa kanaaf lolee sirbee uummata mufachiisuutti jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti dhuguma weellisaan tokko mootummaa ni deeggara eejen ni deeggara. Deeggarus garuu bakka inni gootummaa itti qabu gootummaa isaa faarse bakka inni badii itti qabu immoo badii isaa ni faarse jechuudha. Garuu
weellisaan tokko akkuma Hacaaluun jedhee nama lubbuudhaan jiru tokko faarsuun baay'ee waan nama rakkisuuf nutis waan akka kanaa keessa gallee turre. Yeroo sana keessatti dhugaa qabaachuu dandeenya. Yeroo xiiqii ture dhugumatti mootummaan kun dhiiga ilmaan Oromoo qeerroof qarree lubbuu qeerroof qarree 5,000 as ga'edha malee akka laayyootti as hin geenye. Yeroo kana keessatti warri qabsoo kana butuudhaaf yaalaa turan mootummaa kanallee gara ofiitti harkifachuudhaaf yaalii gurguddaa taasisaa turani. Egaa akkuma beekamu mootummaan kun dhiiga ilmaan Oromootiin dhufe waan ta'eef ilmaan Oromoo bira dhaabbachuu qabda jenneeti nuti sagalee ta'aa turre jechuudha. Garuu erga inni as deebi'ee uummata Oromoo fixuu jalqabe, uummata Oromoo hidhuu jalqabe, uummata Oromoo hidhee ka'e mana hidhaa keessaa baasee bakka takkatti ajjeesuu jalqabe, uummanni Oromoo abdii inni mootummaa kanarraa qabu guutummaan guutuutti waan jaamteef mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu filate jechuudha. Erga mootummaa kana fuuldura dhaabbachuu filate namoonni bebbeekamoon keessatti kanneen akka Caalaa Bultumee, dabalataan Fayyisaa Leellisaa, Saaliyaa Saamii erguma mootummaan kun aangoo qabate hidhamtoota siyaasaa keenya yookaan warra KFO jechuudha, paartii KFO Jawaariin dabalatee Baqqalaa, Hamzaa jara kana wajjiniin duulana filadhaa irratti kan isiin bobba'aa turte. Haasawa gaggaariidhaa fi bakka isaan deeman hundatti duukaa deemaa turte. Jarri kun erga mana hidhaa keessa seenanii jara kanatti dugda galtee gara mootummaa kanaatti deebite jechoota hin taane fuula barruu FBC irratti maxxansuudhaan gaaffiif deebiiwwan miidiyaa adda addaa irratti gochuudhaan kan isiin uummata Oromoo kana mufachiisaa turtedha jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti gara dhimma Caalaa Bultumeetti haa deemu. Caalaan Bultumee guyyaa 18f miidiyaarraa baduun isaa shakkii keessa nama galchuu kan jedhu shakkii keessa nama galcha. Maaliif shakkii keessa nama galcha kan jedhamu guyyaa guyyaadhaan injifannoowwan bilxiginnaan galmeessaa turte kan inni gabaasaa ture jechuudha. Yeroo gara waraanaa deemu mul'ateeti jira, dirree waraanaa keessatti garuu immoo hin mul'anne. Kanneen akka Fayyisaa Leellisaa warri isaa wajjin naqan guyyaa guyyaatti suuraa gadhiisaa turanii. Akka jedhamaa turetti milishaan Amaaraa tokko meeshaa osoo qajeelfatuu meeshaan harkaa ba'ee miila keessa rukutamuun isaa gabaafamaa ture. Dubbiin kun dhugaadhamoo dhugaa miti adda baafataa hin turre, garuu miidiyaawwan adda addaa gabaasaa turanii. Caalaan Bultumee yeroo miidiyaa kanaan yeroo rukutamu jechuudha. Namichi kun beekaati kan inni rukute, achi deebi'ee garuu akka meeshaa osoo qulqulleeffatu harkaa ba'eetti kan inni dubbate. Meeshaa osoo akka baarrakuu kan jedhamu jechuudha. Meeshaa osoo qajeelfatu harkaa ba'e jechuudhaan sobee bo'aa ture inni jedhamas kuni kanaan dura dubbii keenya irratti gabaasnee turre jechuudha. Amma garuu Caalaa Bultumee rukutameeraaf hin rukutamneen yaada biraa keessa nama galchaa. Namoonni tokko hamtuun siif dhufte naan habaatu jechuun isaanii immoo shakkii keessa akka uummata galchu godheeti jira. Namni kun dhuguma yoo miidhama ta'ee jedhee miidiyaa hawaasummaa irratti ni ba'a yookaan ammoo dubbiin ni dubbatamaa kan jedhuudhaa fi namni beekamaan akka kanaa keessatti ammoo uummata Oromoo bakka uummata Oromoo biratti bakka lamatti dhaabbatee jiru, kaan ganee kaan ammoo cinaa dhaabbatee jiru. Yoo mootummaan kun Caalaan Bultumee rukutameera yoo jedhan hiriyoottan isaa yoo jedhan abdiin inni uummanni Oromoo mootummaa kanarraa qabu guutummaan guutuutti akka inni kufuudha malee silaa ni dubbatama ture jechuudha. Caalaa Bultumee rukutamuusaa dhageenyaan uummanni Oromoo warri mootummaa kana deeggaranullee hamma ta'e duubatti ni hafu, deeggarsaa amma argataa ture kanallee ni dhaba jechuudha. Kanaaf jennaan warri bebbeekamoon akka kanaa osuma rukutamanii yookaan osuma miidhamanii
wanti isaanii ni hin gabaafamu jechuudha. Sababni isaas duularra waan deemaniif, sababni isaas ammoo duulli amma jiru kuni wal falmii guddaa keessa waan jiruuf jechuudha. Biyyatti bakka 2 bakka 3tti waan baasaa jiruuf gaaga'ama kufaatii mootummaa kanaaf gaaga'ama guddaa ta'eeti kan argamee jiru. Kana jennaan mootummaan kun dubbiin kun osuma dhugaa ta'ee jedheeti akka inni dubbatamu hin barbaadu jechuudha. Caalaa Bultumee harka guddaa Oromoorraa qaba ture. Harka saasan ammoo xuriidhaan laaqee dubbii keenya irratti Caalaa Bultumee sagalee haa qabaatu malee yookaan konfidensii haa qabaatu malee waloo fedaloon isaa ummata haa simatu malee akka jireenya dhuunfaa isaa keessatti nama ofittummaadhaan beekamuudha jechuudha. Ofittummaa yookaan ana malee beekaan hin jiru, ana malee sirbaan hin jiru, ana malee ispoortii kan hojjetu hin jiru, kan of jaju nama of jajuudha jechuudha. Caalaa Bultumee Muhammad Sa'idiin Dabub Afrikaa keessa yeroo jiraatutti nama lubbu Muhammad Sa'id galaafate keessaa isa tokko jedhamee hanga yoonaatti kan hamatamuu fi kan jibbamuudha jechuudha. Namni Caalaa Bultumee kun nama harkisaa dhiigaan laaqamee jirudha jechuudha. Egaa Caalaa Bultumee COVID yookaan koronaadhaan qabamee qobaatti of baasee jira jechuunis ni jira. Dubbiin kun dhugaa ta'uuf dhiisuu isaa adda hin baafanne, adda baafannee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa namni Oromoo gane dhumni isaa ni salphatti jechuudha. Oromoo ganuun baay'ee ulfaataadha. Oromoo ganuun baay'ee nama salphisa waan ta'eef uummanni Oromoo guutummaan guutuutti warrillee amma diina jala hiriiranii jiranii gara adda bilisummaa uummata Oromootti deebi'anii falmii dhiigaan argamaa jiru kana cinaa dhaabbatanii wajjiniin falmisiisanii injifannoowwan amma argamaa jirtu kanaaf firii akka ta'anu kabajaan isin affeerreeti jirra. Egaa adda bilisummaa uummata Oromoo ammas ciminni isaa yookaan ejjennoon isaa akka gaariitti jira waan ta'eef cinaa haa dhaabbatamu. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyyaa sagantaan har'aaf qabadhee dhufe kanumaan goolabamee jira. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a isiniin jenna. An Isaaq Zeenuuti. Warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Nagaatti.